waaqayyoof galanna ta'u. Wanti baay'een utuu baateen galtu jedhu, wanti baay'een utuu karaatti nama hambisuu barbaadu, wanti baay'een nama daangessuutu barbaadu, harki waaqayyoo garuu didee, harki waaqayyoo garuu nuuf falmee arraan nu ga'eera. Ameen. Warra rageessan, warri jiraatan ammayyuu waaqayyoof galata. Amma yeroo itti sagalee waaqayyoo walii wajjiniin hirmaannudha. Ol kaanee sagalee waaqayyoo erga dubbifanne booddee gara sagantaa keenyatti aanutti darbina. Hundumti keenya kan miilla qabnu dhaabbannee sagalee waaqayyoo dhaggeeffanna. Seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 4 irra isa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Inni kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaa hin qabu. Karaan isaa hundinuus qajeelaadha. Inni waaqayyo amanamaadha. Jallinni isa keessa hin jiru. Inni dhuga qabeessaaf qajeelaadha. Ameen. Mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos waan yeroo kanaaf sa'aatii kanaa galanniif oqomni guddaan siif haa ta'u. Situ nu gargaaraan, situ nu baannaan, situ nu dandeenyaan, baaf gala keenya wajjiniin situ taanaan arra geenyeerra. Nuyi warri jiraattonni maqaa kee ol qabna. Nuyi warri siin jiraanne, nuyi warri siin gargaaramne maqaa kee guddaa ol qabna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Jiraadhaa ittee nu jiraachistee gaarota rakkisaa, haalota rakkisaa siin dabarree, siin ceenee namarraa taaneerra. Kanaaf gochaa kee gaarummaa kee himna. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo dubbii kee isa jiraachisuu danda'u, isa uumuu danda'u, isa nama dhaabuu danda'u sana nutti dubbadhu. Laphee keenyaaf yaada keenya taasa'i. Yaada keenya, lapheen keenya siif haa ta'u. Akka laphee keenya ijaartutti, akka laphee keenya dhaabdutti, akka keessa keenya gadi dhume sana, isa kufe sana dhaabuu dandeessu sanatti kottuu nutti taasa'i. Kottuu nutti dubbadhu. Si dhageenya, siif jiraanna, siif bitamna, si duukaa deemna. Jireenyi keenya, namummaan keenya siif jiraachuu barbaanna. Maqaa Yesuusiin dubbii kee jireenyaa nutti taasa'i. Nutti taasa'i. Nutti taasa'i. Nutti taasa'i. Fooniif dhiigi gaba jedhu. Fooniif dhiigi gaba jedhu. Ati duwween ol jedhi. Ati duwween dubbadhu. Ati duwween dubbadhu. Ati duwween mul'adhu. Harki kee olola jedhu. Afurri kee olola jedhu. Wanti qilleensa keessa olii gadi fiigu. Sammuu keenyaaf yaada keenya, qalbii keenya hatuu inni barbaadu haa qabamu. Haa qabamu. Mormituun hojii wangeelaa, mormituun yaada waaqayyoo lolu sun akka hojii waaqayyoon hojjetamne, akka hojii waaqayyoo galma hin geenye inni hojicha hojjechuu barbaadu sun maqaa Yesuusiin haa hidhamu. Haa hidhamu. Haa hidhamu. Qalbii keenyarraa haa hidhamu. Yaada keenyarraa haa hidhamu. Sammuu keenyarraa haa hidhamu. Akka nu waaqayyo wajjiniin waliin argine inni nu godhu sun, qalbii keenya innatu sun, yaada waaqayyoo keessaa inni nu baasuu barbaadu sun maqaa gooftaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Kan hidhame haa ta'u. Kan hidhame haa ta'u. Nu gidduutti argame. Nu gidduutti ulfaadhu. Dubbii kee sagalee kee ulfaadhu. Waan yeroo kanaaf kabajame. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusii jettee ameen. Noora sagalee waaqayyoo man dubbise keessaa ammas irra deebi'een dubbisa. Inni kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaa hin qabu. Karaan isaa hundinuu qajeelaadha. Inni waaqayyo amanamaadha. Jallinni isa keessa hin jiru. Inni dhuga qabeessa qajeelaadhas. Ameen. Waaqayyo eenyudha kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo eenyudha. Waaqayyo kattaa dhugaa. Waaqayyo kattaa
dhugaadha. Kattaan isa namni jala dhokatu yookaan kattaa isa ijaan argamu tun ta'in kattaa isa barabaraa isa itti baqatanii oolan isa itti baqatanii balaa hamaa jalaa oolan isa itti baqatanii boqonnaa gaarii argatanidha. Ameen. Kattaan kuni Iyesuusidha. Kattaan Iyesuusidha. Iyesuus kun kattaa itti baqatanii waan hundumaa jalaa oolan, kattaa itti baqatanii balaa hamaa jalaa oolan, kattaa itti baqatanii boqonnaa argatan, kattaa itti baqatanii aara galfiin nagaan guutuun isa keessa jirudha. Ameen. Waaqayyo kattaa itti baqatan ergate tokko Waaqayyo kattaa jabaadha. Waaqayyo kattaa jabaadha. Kattaa jabaan Waaqayyodha. Lammaffaa Saamu'eel 22:32 irraa argattu. Goofticha malee Waaqayyo eenyuree? Waaqayyo keenya malees kattaa jabaan eenyuree? Ameen. Goofticha malee Waaqayyo eenyuree? Kattaa jabaanii Waaqayyodha. Waaqayyo malee immoo wanti tokko illee hin jiru. Namoonni biyya lafaarra jiraatan waan baay'ee ilaaluu danda'u. Kattaa jabaa kan itti fakkaatu, waan itti baqatanii oolan kan itti fakkaatu, waan itti mari'atanii oolan kan itti fakkaatu, waan ilaalanii intaa jedhanii amananii adeeman garuu Waaqayyoon malee, kattaa jabaan Kiristoos malee, itti baqatanii ooluudhaaf Kiristoos malee, duukaa adeemuudhaaf Kiristoos malee, Waaqayyoon malee eenyuyyuu hin jiru. Ameen. Kattaan kun egaa itti baqatanii ooluudhaaf, itti baqatanii fayyuudhaaf, itti baqatanii waan hundumaa jalaa ba'uudhaaf kattaa kanatti maxxanaa. Kattaa kanatti baqadhaa. Isatu sin oolcha. Isatu sin fayyisa. Isatu ba'aa keessan sinirraa kaasa. Ameen. Namoonni baay'ee waan baay'ee ilaallachuu danda'u. Ikoonoomii isaanii ilaallachuu danda'u. Fira isaanii abdachuu danda'u. Garuu fayyinni Kiristoos malee hin jiru. Fayyinni kattaa dhugaa malee hin jiru. Kattichi moo isatti baqatanii oolan Yesuusidha. Isatti baqatanii oolan Kiristoosidha. Isa manannee, isatti baqannee, isatti maxxannee, isa duukaa buunee illee yoomnu nuyi. Ameen. Kan Kiristoositti maxxane, kan Kiristoositti baqate, kan kattaa amanamaa isa godhate eenyuyyuu qaana hin beeku. Ameen. Kiristoos kattaa keessanidha. Kiristoos kattaa itti baqannaa keessanidha. Kattaa ittiin ooltanidha. Kattaa ittiin jalaa baatanidha. Ameen. Haleluuyaa. Namni waan baay'ee ilaalee kattaa abdachuu danda'a. Kun kattaa kooti. Yoon kanatti baqadhee, yoon fira koo ilaalladhee ooluu nan danda'a jechuu danda'a. Naaf ta'a jedhee amanachuu danda'a. Yoon gara sanatti baqadhee, yoon isa duukaa adeeme nan buusu jechuu danda'a. Namni garuu nama buusa. Wanti baay'een nama dagata. Iyesuusitti maxxantanii garuu dagachuun hin jiru. Iyesuus duukaa buutanii garuu leeyya'uun hin jiru. Iyesuus isa kattaa dhugaa sana duukaa buutanii qaaniidhaan booddeetti deebi'uun hin jiru. Iyesuus kattaa dhugaadha. Saamu'eel 2:2 akkas jedha. Yaa Waaqayyo qulqulluu akka keetii tokko illee hin argine, si malees kan biraa hin jiru. Akka Waaqayyo keenyaas kattaan kan namaaf ta'u hin jiru. Kan akka keetii, kan itti baqatanii oolan, kan itti maxxananii oolan, kan akka kee kattaa
kattaa dhugaa namaaf ta'e hin agarre. Kan akka kee itti baqatanii hoolan hin agarre. Kan akka kee itti maxxananii hoolan hin agarre. Sida kattaa dhugaan kan itti yeroo hundumaa waammatanii itti maxxananii yeroo hundumaa kan nama jalaa calin jenne waammannaan iyyinaan na baasi jennaan na oolchi jennaan na hambisi jennaan kan cal nama jalaan jenne kattaa amanamaa Yesuus Kiristoosidha. Ameen. Dhukkuma keessan namatti agarsiisu yookiin namni isinii beekuu dhiisuu danda'a. Kiristoos garuu iddoo mudaa keessanii, iddoo dadhabbii keessanii, iddoo qaawwa keessanii, iddoo irrina keessanii, iddoo dhukkubbii keessanii bakka isin dhibee jiru sana xiinxalee iddoo keessan hundumaa sakattee ilaala. Sakattee ilaalee immoo simbira hin darbu. Inni immoo sinirraa kaasa. Kattichi kattaa ba'aa namarraa kaasudha. Kattaa dhibee namarraa kaasudha. Kattaa iddoo keessaa nama baasudha. Ameen. Waaqayyo lammaffaa Waaqayyo kan mudaa hin qabnedha. Waaqayyo kan mudaa hin qabnedha. Ameen. Kan mudaa hin qabne. Namni mudaa qabaachuu danda'a. Namni dadhabbii qabaachuu danda'a. Garuu Kiristoos mudaa hin qabu. Ameen. Kiristoos Waaqayyo Waaqa mudaa hin qabne. Waaqa guutuu. Waaqa jaallatamuun isaaf malu. Waaqa waaqeffatamuun isaaf malu. Waaqa kamiiniyyuu mudaa hin qabnedha. Ameen. Faarsaa Daawit 18 lakkoofsa 30 irra jiru walii wajjin dubbisna. Waaqayyo kun karaan isaa mudaa hin qabu. Dubbiin isaa dhugaa ta'uu isaa amansiiseera. Waaqayyo warra isatti kooluu galan hundumaaf gaachana. Ameen. Waaqayyo mudaa hin qabu. Dubbiin isaa dhugaa ta'uu isaa amansiiseera. Waaqayyo warra isatti kooluu galan hundumaaf gaachana. Waaqayyo mudaa hin qabu. Waaqayyo mudaa hin qabu erga ta'e nummoo Kiristoos duukaa bu'uudhaaf, Kiristoos duukaa adeemuudhaaf, Kiristoos duukaa tarkaanfachuudhaaf warra mudaa hin qabne ta'uu qabna. Ameen. Kiristoos erga mudaa hin qabu ta'e, Gooftaan keenya erga mudaa hin qabu ta'e, inni gaachana keenya amansiisaa erga ta'e, nus gaachana dhugaa kana duukaa adeemuuf, Waaqa mudaa hin qabne duukaa adeemuuf, Waaqa wanti tokko irratti hin argamne duukaa tarkaanfachuuf, Waaqa isa yeroo hundumaa nu wajjiniin dhaabbatu duukaa hiriiruudhaaf kottaa warra mudaa hin qabne taana. Kottaa warra mudaa malee Waaqayyoon duukaa tarkaanfatu taana. Kottaa warra waan tokko nurra hin jirre Waaqayyoof warra jiraatan taana. Ameen. Kiristoos Waaqni keenya Waaqa mudaa qabu miti. Nurra immoo maaltu jira laata? Ofitti deebinaa. Nu warra Waaqayyoon duukaa deemaa jirru kana duukaa. Nu ilma Waaqayyoon duukaa. Nu warra Waaqayyoon faatamne duukaa. Maaltu nurra jira laata? Wanta Waaqayyoon nurraa jibbu. Wanti mudaa ta'ee jirutu nurra jira laata? Kanaafuu kottaa warra mudaa hin qabne, warra Waaqayyoof jiraatan, warra Waaqayyoof qullahan, warra Waaqayyoon duukaa tarkaanfatan, warra Waaqayyoof dhugaaf hafuuraaf jiraatan taana. Ameen. Yoosuu bakka mudaa keenya, bakka hirrina keenya, bakka dadhabbii keenya, bakka qaawwa keenya yoosuu nuuf argama Waaqayyo. Ameen. Yoo warra mudaa hin qabne taane,
yoo warra isaaf jiraatan taane yoo warra isaaf qullaan taane waan namni quba nutti qabu nurra hin jirre ta'e Kiristoos waa'ee keenyaaf hin ka'a. Kiristoos waa'ee keef hin ka'a. Kottaagaa warra mudaa hin qabne warra waan tokko hin jedhamne warra Kiristoosiif jiraatan warra Kiristoosiif bulan taana. Amen. Waaqayyo sina godhu. Amen. Namni waaqayyoof jiraatu namni waaqayyoof bulu qaaniidhaan hin deddeebi'u. Amen. Barri isaa jireenyi isaa hundumtuu harka waaqayyoo keessatti eegama. Amen. Amen. Dhukkuba keessan hin ilaalinaa. Yaaddoo keessan hin ilaalinaa. Dhibee keessan hin ilaalinaa. Kiristoosiif jiraadhaa malee warra mudaa hin qabne taa malee Yesuus ba'aa keessan sinirraa kaasa. Amen. Wanti waaqayyoof dadhabame tokkollee hin jiru. Waaqayyoof salphaadha. Rakkinni kee dhibeen kee wanta ati baattee dhufte sun waaqayyoof salphaadha. Iji waaqayyoo al tokkitti uma simillata tokkitti uma sirraa ka'a. Ati garuu warra mudaa hin qabne waaqayyoof jiraatu ta'i. Amen. Warra mudaa hin qabne ta'anii waaqayyoof jiraachuu. Sadaffaa waaqayyo qajeelaadha. Waaqayyo qajeelaadha. Faarsaa Daawit 119 lakkoofsa 142 akkas jedha dubbiin sagalee waaqayyo. Qajeelummaan kee qajeelummaa bara baraati. Seerri kees dhugaadha. Amen. Qajeelummaan kee qajeelummaa dhugaadha. Qajeelummaa waaqayyoo qajeelummaa dhugaa. Isa wanti tokko irra dibaa hin qabne. Isa wanti tokko fakkeessaa hin qabne. Isa wanti tokko haala kanaan illee jedhee kan hin himatamne. Qajeelummaan isaa kan bara baraa. Amen. Qajeelummaan isaa kan itti fufinsa qabudha. Haalaan kan daanga'u utuu hin ta'in, haalaan kan dhaabbatu utuu hin ta'in, haalaan kan dagatamu utuu hin ta'in, kan bara baraa. Amen. Namni rakkina keessa yoo dhaabbate qajeelummaa qabaachaa ture. Haala garaagaraan qajeelummaa isaa sana daangessuu danda'a, dhaabuu danda'a. Qajeelummaan inni kaleessa dheengadda godhaa ture sana dhiisuu danda'a. Namaaf waan gaarii agarsiisaa yoo ture, namatti waan sirrii dubbachaa yoo ture, namni tokko yoo gaddisiise garuu waan gaarii kaleessa godhaa ture sana dhiisee har'a hamminaan guutama. Har'a waan hin taane agarsiisa. Kiristoos garuu haala kam keessa dhaabbatee, haala kam keessatti dhaabbatee qajeelummaan isaa kan fufinsaati. Yesuus kun egaa yoo darkaa mucucaateyyuu yoo darkaati deebi'uu barbaaddeyyuu yoo haalli si rakkiseyyuu yoo dhukkuba kee ilaaltee yaaddoftee irraa mucucaateyyuu qajeelummaan isaa ammayyuu siif kan bara baraati. Qajeelummaan isaa isa kaleessaa isa dheengaddaa sirraa hin hir'isu. Amen. Namni akka namaatti qajeelummaa isaa dhaabuu danda'a yookiin daangessuu danda'a. Namaaf waan godhu, namaaf waan karoorsu, firaafis haa ta'u, hiriyaafis haa ta'u, obbolootaafis haa ta'u daangessuu danda'a. Kiristoos garuu qajeelummaa isaa ati rakkadhu, ati gadi bu'i, ati ol ka'i, ati deemi, ati taa'i yeroo kamittiyyuu qajeelummaa isaa kan bara baraati. Amen. Arra Yuusuf qajeelaadha Waaqayyo. Arra Yuusin deebisuudhaaf, arra Yuusin fayyisuudhaaf, arra Yuusin gorsuudhaaf, arra Yuusin barsiisuudhaaf, arra Yuu karaa isaa isinitti agarsiisuudhaaf Yesuus qajeelaadha. Amen.
faarsaa 119 ammas 160 irra jiru maqaa Gooftaa Yesuus hin dubbisna ammas. Haleluuyaa. Dubbiin kee walumatti isa dhugaadha. Firdii kee inni qajeelaan hundinuu bara baraan hin jiraata. Dubbiin kee walumatti isa dhugaadha. Firdii kee inni qajeelaan hundinuu kan bara baraati. Ameen. Firdiin kee inni qajeelaan kan bara baraati. Firdii qajeelaa kan namaaf kennu Kiristoos duwwaadha. Firdii qajeelaa isa sirrii, isa dhugaa, isa amansiisaa kan namaaf kennu Kiristoos duwwaadha. Ameen. Namni akka isaatiif firdii qajeelaan kennu namatti fakkeessee darba. Nama sodaateetiyyuu waan sirrii waan dubbatu fakkaatee dhiisee darba. Kiristoos garuu akka kan namaa miti. Firdii qajeelaa kenna. Ameen. Yesuus Kiristoos firdii warra jallateef, karaa warra jallateef, kan fakkeessaa hin qabneef, kan irra dibaa hin qabneef, waan sirrii kan faraduuf, waan sirrii kan dubbatuuf, firdii qajeelaa kan kennu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Ameen. Dhugaa koo jallate kan jettu jirtaa laata? Karaan irra deemuutuyyuu sirrachuu didee walwalnaaf hin qixxaannetu jira. Kanan itti madhee furmaata dhabeetu jira. Namatti mannaan namni dhugaa koo jallise kan jettutu jira. Firdii qajeelaa kan kennu Kiristoosidha. Abbaan dhugaa firdii dhugaa kan kennu Kiristoosidha. Ameen. Namni firdii dhugaan kennu namni nama akka isaarra irra dibee darbuu danda'a, fakkeessee darbuu danda'a, sodaatee bira darbuu danda'a. Kiristoos garuu abbaa dhugaadha, abbaa qajeelaadha. Firdii dhugaa kennuuf Yesuus jira. Ameen. Yesuus inni nuyi amananne, Yesuus inni nuyi itti waamamne, Yesuus inni nuyi duukaa deemnu, Yesuus inni nuyi duukaa jireenya taane fudhannee adeemnu kun firdii qajeelaa isa kennudha. Firdii dhugaa isa kennudha. Ameen. Yesuus qajeelaadha. Ameen. Nus qajeelota taanu. Yesuusin fakkaannee adeemnu. Yesuus qajeelaadha erga ta'e. Yesuus qajeelota wajjiniin adeema erga ta'e. Yesuus warra qajeelota wajjiniin socho'a erga ta'e. Yesuus warra qajeelota fu'ata erga ta'e. Nus qajeelota haa taanu. Ameen. Wanta qabamnee jirru keessaa baanu. Wanta nu marsee jiru keessaa baanu. Wanta nu naannee jiru keessaa baanu. Kiristoos qajeelaadha. Kiristoos qajeelaadha. Ameen. Wanti baay'een qajeelaa fakkaachuu danda'a. Wanti baay'een namatti fakkaachuu danda'a. Wanti baay'een garuu kan akka Kiristoos qajeelaan biyya lafaarra hin jiru. Ameen. Kiristoosiin qajeelummaan isaa isa nama biraa dhabamuu miti. Qajeelummaan isaa isa dhugaa. Haala kam keessatti isa nama danda'u, haala kam keessatti isa nama baatu, haala kam keessatti isa nama wajjiniin dhaabbatudha. Arfaffaan akkas jedha. Waaqayyo amanamaadha. Ameen. Waaqayyo amanamaadha. Lammaffaa Ximootiyoos 2:11 akkas jedha. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Ameen. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Haleluuyaa. Ameen. Dubbichi dubbii amanamaa. Dubbiin kam dubbiin jireenyaa.
Dubbiin kam dubbiin gara dhugaatti nama geessu. Dubbiin kam dubbiin gara dhugaa isa amansiisa isa kan bara baraatti nama geessu sun amanamaadha. Kiristoos inni jireenya namaaf kennu. Kiristoos inni dhugaa namaaf bahu. Kiristoos inni birmaduu nama baasu. Kiristoos inni namaaf falmu. Kiristoos inni nama wajjiniin ta'u. Kiristoos inni nama geggeessu kun amanamaadha. Ameen. Siniif amanamaadha. Mana keef amanamaadha. Bultoo keef amanamaadha. Isin garuu Kiristoosiif amanamaa ta'a. Isin garuu Kiristoosiif Waaqa jiraachisuu danda'u kan Waaqa isa hundumaa uumuu danda'u kanaaf amanamaa ta'a. Yeroo isin Waaqayyoof amanamtan, yeroo isin Kiristoosiif amanamtan, mana keessan keessatti, deemsa keessan keessatti Kiristoosiif amanamaa yoo adeemtan inni immoo isiniif amanama. Ameen. Amanamummaan isaa isa daangaa qabu miti. Amanamummaan isaa isa kan bara baraati. Isa kan bara baraa. Isa nama hin ganne. Yoo kufan isa nama kaasu. Yoo ciisan isa nama biraan naban. Yoo gattaan isa nama biraan naban. Yoo dhukkubsatan isa nama jajjabeessu. Isa nama biraan naban. Amanamummaan isaa amanamummaa bara baraati. Ameen. Kanaafuu Waaqayyoof in amanamna. Waaqayyoof yoo Waaqayyoof amanamne, yoo Waaqayyoof jireenyi keenya namummaan keenya kun amaname, Kiristoos nuuf amanama. Ameen. Kiristoos kun mana keessaniif amanama. Waaqayyoo rakkina keessan kana sinirraa gatuu hin dadhabu. Dhibee keessan sinirraa gatuu hin dadhabu. Isa sinitti baatee kana sinirraa gatuu hin dadhabu. Yoo Kiristoosiif amanamne rakkinni keenya, dhibeen keenya hundumtuu salphaadha. Ameen. Isaaf jiraannaan, isaaf amanamnaan, isaaf deemsi keenya namummaan keenya isaaf taanaan Yesuus Kiristoos jireenya keenyarraa waan ba'aa ta'e kana hin kaasa. Ameen. Tokkoffaa Qorontos 1:9 hin dubbifna maqaa Gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo inni garaa tokkummaa ilma isaa Kiristoos Gooftaa keenyatti isin waame amanamaadha. Ameen. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Kiristoos Yesuus Gooftaa keenya isin waame amanamaadha. Ameen. Ofii isaatiitiyyuu nuuf amanamuudhaaf amanamummaa isaa dhugaa sana nuu mul'isee nummoo erga inni nuu mul'isee amanamummaa dhugaa sana Kiristoos irraa erga fudhanne erga baranne nus jireenyi keenya namummaan keenya kun Kiristoosiif amanamuu qaba. Ameen. Kiristoosiif nan amanama jedhame. Ameen. Waaqayyo nu gargaaru. Yoo nuyi Waaqayyoof amanamne, yoo nuyi Waaqayyoof jiraanne, amanamummaan keenya Kiristoos irra yoo ta'e, namarraa ka'e, firarraa ka'e, ikonoomii keenyarraa ka'e, amanamummaan keenya inni dhugaa Kiristoos janeeja keenya yoo nuyi irra kaawwanne, Kiristoos amanamummaa isaa dhugaa sana isinitti agarsiisa. Ameen. Amanamummaa dhugaa namni namatti agarsiisuu hin danda'u. Namni namaaf hin amanamu. Waan itti kennameen iyyuu hin amanamu. Waan irra kaataniin iyyuu hin amanamu. Kiristoos garuu amanamummaan isaa kan bara baraati. Amanamummaan isaa isa dhugaadha. Amanamummaan isaa kan bara baraati. Hallelujah. Shanaffaa Waaqayyo jallinni isa keessa hin jiru. Ameen. Waaqayyo jallinni isa keessa hin jiru. Waaqayyo qajeelaadha. Waaqayyo dhugaadha jenneerra. Jallinni immoo isa keessa hin jiru. Maaliif? Waaqayyo Waaqa dhugaadha. Waaqa jallinni keessa hin jirre. Waaqa hamminni keessa hin jirre. Waaqa dhugaan jireenya isaatiin guutee jiru. Iyyoob 11:13 qabe. Ati garaa kee yoo qajeelfatte
isa kadhachuudhaafis harka kee yoo bal'ifte yakka isa harka kee keessa jiru yoo of irraa fageessite jallinni godoowwan kee keessaa hin buufatan yommus ati dhuguma yeelloo malee mataa kee ol in qabatta sodaa malees jabaattee in dhaabbatta ati garaa kee yoo qajeelfatte yakka isa harka kee keessa jiru yoo of irraa fageessite jallinni godoowwan kee keessaa hin buufatan yoo ta'e yommus ati dhuguma yeelloo malee mataa kee ol in qabatta ameen ati jedhasitti Iyyoobtu jedha ati garaa kee yoo qajeelfatte namni garaa ofii qajeelfannaan namni wanta jiru keessaa baanaan namni wanta qabamee jiru keessaa baanaan wanta ittiin hidhamee jiru keessaa baanaan wanta ittiin hidhamee jiru keessaa baanaan jallinniif rakkinniif mana ofii keessaa laphee ofii keessaa gola ofii keessaa hin ba'a ameen isattiin qabamtanii jirtan in ilaalina wanta sinidhee jiru in ilaalina dhukkubattiin qabamtanii jirtan in ilaalina Kiristoos akka jallina jibbu Kiristoos akka jallina ciigaw nus jallina yoo dhiifne jallina gochuu yoo irraa deebine warra jallina hojjetan irraa yoo karaa keenya sirreeffanne warra jallina haasa'an irraa yoo dubbannaa keenya arraba keenya deeffanne gola keenya keessaa nagaatu namummaa keenya keessaa nagaatu mana keenya keessaa nagaatu burqa ameen kan jireenya keenya keessaati gola keenya keessaati nagaan burqu jallinaa wajjin yoo walii galuu dhiisnedha jallinaa wajjin walii galuu yoo dhiifnedha deemsa keenya dubbannaa keenya yoo qajeelfannedha isa Waaqayyo jibbu sana dhiifnee qajeelummaatti yoo jiraannedha Waaqayyo erga jallina jibbee jallinaa wajjin waliin galu erga ta'e isa Waaqayyo barbaadu ta'uu qabna isa Waaqayyo fedhu ta'uu qabna isa Waaqayyo nurraa barbaadu ta'uu qabna isa Waaqayyo mana keenya irraa bultoo keenya irraa barbaadu sana taane argamuu qabna Waaqayyo nu gargaaru ameen jallinni godoo keenya keessaa mana keenya keessaa abaa'uun jedhe maaliif Waaqayyotu ciiga Waaqayyotu jibba wanti Waaqayyo jibbu immoo jibbuu qabna wanta Waaqayyo ciigau qabna jaafa Waaqayyo dhugaadha haleluuyaa wangeela Yohaannis 14:6 Yesus deebisee karichis dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu ameen karaanis jireenyis ana malee karaa sanarra gara jireenyaatti ni geessu sun gara dhugaa isa kan Kiristoosti inni geessu sun ana malee hin jiru karaan dhugaan Kiristoos erga ta'e Kiristoos dhugaa wajjinii walii gal erga ta'e Kiristoos dhugaa erga ta'e Kiristoos dhugaa jaallata erga ta'e nus dhugaa duukaa buunu ameen nus Kiristoos isa dhugaa ta'e Kiristoos isa dhugaa wajjin walii galu Kiristoos dhugaa wajjin wal simee isaa adeemu Kiristoos ana dhugaan ana jireenyi ana karaan ana malee karaaniif dhugaan hin jiru erga ta'e kottaa karaa isa ta'e
jireenya isa ta'e dhugaa isa ta'e gara Kiristoositti adeebinu. Ameen. Kiristoos dhugaadha. Kiristoos dhugaa wajjin walii gala. Kiristoos dhugaa wajjiniin iyyuu walii galee adeema. Ameen. Kiristoos sobaa wajjin waliin galu. Kiristoos jallinaa wajjin waliin galu. Kiristoos Waaqa dhugaa, dhugaaf kan dhaabatu, dhugaaf kan falmu, dhugaaf kan dhaabatu, dhugaaf kan dubbatu ture. Nus dhugaa dubbanna, dhugaa wajjin walii galla, soba hin jibbina, soba hin xiigaana, soba wajjin waliin galu. Nu ilmaan Kiristoos erga taane, nu ilmaan Waaqayyoo erga taane, nu ilmaan Kiristoos erga taane, kottaa dhugaa wajjiniin hiriirra, kottaa dhugaa wajjiniin adeemna, kottaa dhugichi Kiristoosii gara Kiristoositti maxxanna. Ameen. Kiristoos Waaqa dhugaa, Waaqa dhugaa wajjin dhaabbatu, Waaqa dhugaaf dhaabbatu, Waaqa dhugaaf lubbuu isaa nuuf kenne, Waaqa ofii isaatiif dhugaaf dhaabbatee dubbatudha. Kanaaf dhugaa kana wajjiniin walii agalu, dhugaa wajjiniin hiriirru, dhugaa wajjiniin adeemnu. Jireenyi keenya waa'ee dhugaa dubbatu, jireenyi keenya waa'ee dhugaa kan Kiristoosa dubbatu, deemsi keenya waa'ee dhugaa Kiristoosa dubbatu, namummaan keenya waa'ee dhugaa Kiristoosa dubbatu, manni keenya waa'ee dhugaa Kiristoosa dubbatu. Kiristoos dhugaa ta'uusaa labsuu qabna. Kiristoos dhugaa ta'uusaa, Kiristoos jireenya ta'uusaa, Kiristoos karaa ta'uusaa himuu qabna. Jireenyi keenya immoo isa fakkaachuu qaba. Ameen. Kiristoos laphee keenya keessaa, mana keessan keessaa hin dhibamin. Ameen. Kiristoos fooliin isaa nu keessaa dhabamnaan kan badutu nudha. Maaliif Kiristoosin fo'atamne, Kiristoosin waamamne, Kiristoos nu keessatti ulfaatu yoo ta'e, Kiristoos nu keessatti iddoon qabu yoo ta'e, Kiristoos nu keessaa buufata, manni keenya buufata mana isaa hin ta'u yoo ta'e, buufata mana isaa hin taanu yoo ta'e, biyyi lafaa akkasuma bakkeetti nu eeggatti. Kanaafuu kottaa buufata Kiristoos taana, buufata dhugaa taana. Ameen. Manni keessan, jireenyi keessan dhugichaan qabamu. Ameen. Kiristoos jireenya dhugaa Kiristoosiin keessa waan taaneef isa keessatti ofa eegnu. Ameen. Kiristoos isa dhugaa ta'e sana keessatti, Kiristoos isa dhugaa nama barsiisu sana keessatti ofa eegnu. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Ol kaanee dhaabbanneetiyyuu waa sagalee Waaqayyoo irratti Waaqayyoon kadhanneetiyyuu sagantaa keenya walitti qabnu. Ol kaanee dhaabbanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Waa'ee sagalee kee ulfaadhu, waa'ee sagalee kee nutti haasofteef si haa galatu. Kattaa dhugaan sidha, kattaa amansiisaan sidha, kan ittollee baqannu, kan ittollee jalaa baanu sidha. Nu barsiisteetta, maqaa Gooftaa Yesuusiin si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu. Kattaa dhugaa sana keessatti of eegan, kattaa dhugaa sana keessatti of eegan. Dhugaaniif jireenyi sidha, kan itti baqatanii oolan sidha, kan itti baqatanii jireenya argatan sidha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu. Dhibee isaanii waan irraa godaansisteef, rakkina isaanii waan irraa fachiifteef, rakkina isaanii waan irraa kaafteef si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu. Dhibee isaanii, rakkina isaanii isa isaan baatanii dhufan hundumaa irraa kaafteetta. Ulfinni kee mul'ateera. Galatoomi, 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 galatoomi. Yeroo qabnu kana booddeetti argami. Saatiif yeroo isaa dhuunfadhu. Harki kee, irreen kee haa mul'atu. Dhuga baatii yeroo kana booddee ta'u irratti ulfinni kee haa dhufu.
laphee isaaniif yaada isaanii hundumaarratti argami galatoomi ulfaadhu kabajami maqaan makee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee ameen waaqayyoof galata laannu Nora waaqayyo sinaa eebbisu